kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu siniin jenna qophii keenya ammas barnoosaa akkuma isin beektan torbaniin gaaffiiwwan beekumsa walii galaatee asoosama garaagaraa kan of keessaa qabu hibboo mammaaksa kan of keessaa qabu namoota fedha qaban gaafachuudhaan isaan waliin turtii taasisna jechuudha har'as egaa yeroo keenya eeggannee gaaffiiwwan keenya qindeeffannee qophii keenya ammas barnootaa kan torban kana eegallee jirra jechuudha nu waliin turtanii hanga xumura qophii keenyaatti turtii keessan akka nu waliin taasifattan kabajaan isin afeerra jechuudha hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Tolee guddaa galatoomii walaa barrume maqaa kee nutti. Maqaan kiyyaa Obsaan jedhama. Maqaan koo Guddinaan jedhama. Maqaan koo Likisaa Bunguliin jedhama. Maqaan koo Barsiisaa Shammaan jedhama. Fayyisaan jedhama. Boruu Waaqo. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Maakiroo ikoonoomii jechuun maal jechuudha? Hiikaasaa. Maakiroo ikoonoomii jechuun wanta tokko kan jireenya irratti wanta turtii karoorfateedha miti. Ingidihi baay'ee isaanitti kabbade kan xaanu nagaa fadhumee. Maakiroo ikoonoomii jechuun maakiroo ikoonoomii kan qabu miti. Kanaaf maakiroo ikoonoomii jechuun ikoonoomii gurguddaa jechuudha. Ikoonoomii gurguddaa yookiin gooroo isa jennu san jechuudha. Gooroo. Kanaaf ikoonoomii gooroo jechuun yookiin immoo ikoonoomii gurguddaa maakiroo kan jennu isa jechuudha. Maakiroo bakki hin beeku. Maakiroo ikoonomiin maakiroo ikoonomii daldala keessatti daldala xixiqqaa otoo hin taane daldala gurguddaa ta'inna. Akkasumatti fakkaata kan yaadatu. Maakiroo ikoonoomii jechuun maal jechuudha? Jechuun wanna adda addaa ta'e wanna adda addaa wanna tokko wanna hin beekne tokko barachuuf akkasumatti fakkaata. Meeyyaala. Bakka. Kanarras hin dandeenye kana natti fakkaata natti agarsiise. Maakiroo ikoonoomii jechuun warra sadarkaa gadi jirani ka qabeenyi isaanii xiqqaa ta'e olii guddisu jechuudha. Yookaan warri sun akka guddatanii fi haala mijeessuudha jechuudha. Akkas. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Osoo akka carraa ta'ee biyya kana bulchisiin jedhamee carraan sii kenname yookiin jennu iddoo Dooktara Abiyyi Ahmeditu argatte maal gootame? Oromiyaan bilisoomsa. Kanuma. Osoon carraa akkasii argadde akkasitti illee dhibbisna yaaduu osoo hin taane carraa akkasii osoon argadde Oromiyaan jechuun waan baay'ee dhabdee jirti waan ta'eef wantoota amma ta'e saboota biraa wajjin wal madaalchisnee saboota biraas miidhuu osoo hin taane sabni kun jira miti affirmative actionii wanti jedhamu kan dura wanti miidhamaa ture jira waan ta'eef miidhama isaa kanarraa akka kaasaa wayititti wanti kaffalamuuf illee jira. Wantoota akkasii sana sirreessa jeetaa yaada jechuudha. Carraa akkasii osoon argadhe ta'e. Carraa osoon argadheeti immoo bulchuu hin danda'a. Maal gootaadha? Bulchuu dandeessa garuu maal gootaadha? Wanti nani gochuu qabu wantuma namni tokko hojjetee hojjechuu hin danda'adha. Wantuma namni tokko hojjetuun hojjechuu danda'adha malee maal wanti biraa. Biyya kanaaf akka ta'u kan barbaaddu maaltu jira? Waan sana waan itti gochuu hawwitu jechuu kooti. Wanti nani bakka maaliifin fakkeenyaaf isa hojii hin qabne hojii uumuu isa karaarra jirullee karaarraa kaasee waan adda addaa akka isaan gargaaraman taasisuudha. Gabrummaa karaa bilisummaatti baasuudha kana naawu. Dursa warra fakkeenyaaf akka namoonni harka qalleeyyiin jiru miti haadholiin
ijoollonni barumsaa dandeettii barumsaa qabanii gara alaafaatti deemanii barachuu danda'an as keessattis immoo carraa waa tokko tokko hojjechuu danda'anii dandeettii tokko tokko sammuu isaanii qabaatanii garuu waa tokko tokko ikoonoomii yookiin immoo karaa maallaqaa ta'uu danda'a waa tokko ta'uu danda'a kana dursa bakka hin kennaaf. Osoo akka carraa ta'ee biyya kana bulchi jedhamtee carraan isaa sii kenname ajennuti iddoo Dooktar Abiyyi buutaatu ta'eeti maal hojjettame biyya kanaaf? Biyya kana wanta ni hojjedhu baqa waan hojjetamuu qabu kamiyyuu nama hojjedha. Guddina biyya irratti garuu sirriittan hojjedha. Namni hundumtuu akka hojiitti galuu nan taasisa. Iddoo rakkoon adda addaa jiru baqa seeraan qoradhee akka irratti hojjetamu nan godha. Fakkeenya as keessa ilaalte rakkoowwan hedduu jira miti. Sana irratti seeraan gadi bu'ee hojjechuun nan barbaada jechaadha. Osoo akka carraa ta'ee biyya kana akka bulchitaniif carraan isinii kenname jechuudha. Maal gootume? Yoo akka carraa ta'ee naaf kenname biyya koo sirriittaan kabakabee jiraachuu nan barbaada. Jireenya akkas tan jireenya uummata koo sirriitti ofitti qabee hammadhee uummata koo filaagotii isaanii guutee fi wanna barbaachisu guutee fi jiraachuun barbaada iddoo akkasii ta'e jechuudha. Kana. Osoo akka carraa ta'ee biyya kana akka bulchituuf carraan sii kenname maal gootame? Maal gochuu barbaadda? Odoo silaa akka carraa ta'ee biyya kana gaafii cimaadha garuu imaammataa fi tarsiimoo uummata jijjiiruu danda'an jedhee yaadu bu'uura godheetini akka uummati waan sun tarsiimoo sun deebi'eetini anaaf qofaaf odoo hin ta'in yookaan dhaloota ammaan tan jiruuf odoo hin ta'in dhalooti bor jiranillee ani waan tokko kaa'ee akka isaan irratti dhufaniiti waan sun hojjetanii galmaan ga'anii fi qajeeltoo akkasii lafa kaa'uu fedha akkas waan akkasiiti. Kaan ammoo imaammata dhaabbilee akka barnootaa, fayyaa, bishaan dhugaatii kan irratti fi waan borii jijjiiranii waan beekumsi irra argatan jedhee yaadu irratti xiyyeeffannoon akka uummati awareness beekumsi sun argatu irratti wanni godha. Kaan ammoo warra sadarkaa gadi jiran fakkeenyaa fi warra qaama dadhabuu ta'anii fakkeenyaa fi beekumsi qabaatanii qaamni isaanii irruullee ta'ee ammallee beekumsi qabaatanii waan hojjetanii irratti milkaa'uu danda'an jedhee yaadu gargaarsa akkasiillee baay'ee wanni godhu barbaada. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Jaarsi du'uu ga'ee sin abaariin daa'imni bor guddattu sin jibbin hiikaasaa maal jechuudha? Jaarsi du'uu ga'ee sin abaariin daa'imni ol guddattu sin jibbinii. Jaarsi du'uu ga'ee sin abaariin jechaan eebbi jaarsaa namaan tolu bar jalqaba. Namaan tolu jechuun maal jechuudha? Jechaan eebbi jaarsi abaaree du'eetinna inni dhamtakaa eebbi jaarsaa namatti qabatan miti. Yoo gaarummaadhaafis si abaare yoo badiidhaafis si abaare inuma sirratti raawwata waan jedhu. Ijoolleen immoo ijoolleen ol guddattu sitti naariini. Akkas jechaan immoo ijoolleen ol deemti waan ta'eef garaatti qabattee waan turtuuf beektee erga guddatte illee si yaadatti sitti qabamaarra hafti waan akkanaatti fakkaata. Katta yaada qaqqabu. Daa'imti boru guddattu tokko jechuudha. Daa'imti wanna qabde tokko gadi lakkiftuu waggaa guddatte isa baluun kun akkana na godheedha. Jaarsi du'aa deemu sin abaariin jechuun bishaan darbuudha deemu iddoo nama akka nama nyaannedha. Bishaan darbuu deemu. Akkas. Eeyyee. Abbootiin keenya akkasitti garuu jaarsi du'aa deemu sin abaariin jechuun jaarsi du'aa deemus yoo si abaar in argama si deebi'ee si waan tokko si dhiifatama si hin kennu du'aaf ga'e bishaanitti immoo gitee tokko darba guutee gitee tokko darbee booda immoo in argamu in darba akkas. Jaarsichi maaliifin abaarri jaarsichi waan du'uudhaaf ka'eef sin abaariin daa'imti guddachuuf kaate immoo sin jibbin jechuun
gabaabumatti yoo jaarsi duukee sina baariin daamti guddachuuf kaate sin jibbin jechuun gabaabumatti yoo namni tokko fakkeenyaaf gaafa nama eebbisus gaafa nama arrabsus maaliifin namni tokko du'a ka'eera waan ta'eef abaarree isaa sana yoo si abaare yoo hin si miidhuu danda'a jechuudha. Daamti sunis immoo daamti guddattu sin jibbin jechuun ganaa guddatee waan baay'ee waan arguuf kanaaf jechuudha. Jaarsi du'a geessin abaarin jechuun already ka namni kun umurii an deeme jira umurii isaa gara du'aa tokko gara boqonnaatti deema waan ta'eef ka namni kun nama kanarraa ati waan namni kun waan si gatee deemu keessaa tokko eebba ta'uu danda'a. Waan akka san irraa fayyadamu jechuu barbaadeet nama san wanti gargaarsa yookiin deeggarsa inni barbaachisan gootee fi nama kanarraa ati waan yookiin eebba isaa irraa argachuu qabda. Daa'imti immoo boru guddatu boru immoo iddoo gaarii ga'uu danda'a. Daa'imti kun boru nama guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef kan namoota akkasii kana akka kunuunsinee guddisnu waan akkasii erga akkasii qaba jeetan tilmaamaa jechuudha akkiyyatti. Jaarsi duugee. Jaarsi duugee sin abaariin daa'imti bor guddattu sin jibbin jechuun maal jechuudha? Jaarsi duugee yoo si abaare wanta si qaqqabu natti fakkaata. Daa'imni ol guddattu immoo yaa waan ol guddattuufi natti fakkaata. Kana natti fakkaata. Jaarsi duugee yoo si abaare meebii si qaqqabuu danda'a. Daa'imti ol guddattu immoo yaa guddadhu jedhama malee waan biraa waan natti fakkaata. Jaarsi duuga sin abaariin jechuuni jaarsi duuga sin abaariin jechuuni akka naannoo keenyatti aduun dhiite siin dhiinii jechuudhaan wanni akkasii jechuuni namni maanguddooni waan badaa tolchitee waan isaanii itti gaddan tokko yookaan qalbiin isaanii hin jaalanne tokko yookaan waan safuu yookaan aadaa lafsun ta'in aadaa naannoo sunitti dhiyaattu hin ta'in hin hojjetin jechaadha. Yoo hojjetan immoo si abaara waan ta'eef jaarsi sin abaarinii jechuudha. Daa'imni ol guddattee sin abaariin jechuuni biqiltuun tokko wanni biqilaa dhufa tokko waan isin hin barbaanne tokko hojjettee yookaan waan isi gaddisiisa tokko yookaan fakkeenyaaf waan daa'imman sun hin barbaanne tokko hojjettee miirri sitti hin cabin yookaan qalbii sitti hin cabin jechuudha. Garbittii lubbuu fidduu ollaan colleedha se'a hiikaasa. Kun hin kabbada waa'eessa. Garbittiin du'uudhaaf fiigdu ollaan colleedhaaf se'a. Ingidi kun hin kabbada. Garbittii lubbuu fidduu ollaan colleedha se'a jechuun maal jechuudha? Makmaqsi kun simbiraaf lubbuu ijoolleef tapha kan jedhamu sanii wal fakkaata jechuudha. Yaa'u garbittii kan jedhamtu kan hojjettuma namaallee ta'uu dandeessa. Akkasittillee hiika akkasii kennuufi baachuu baannu namni kun nama dafqa isaatiin yookiin immoo hojjetee of jiraachisuudhaaf ifaajee waan ta'eef namoonni kun waanuma ishiin humna addaa qabdu yookiin immoo humna dabalataa qabdu akkasitti yaade tilmaama akkasiiti jechuudha. Hin beeku naaf haaraadha gaafiin kanaaf. Egaan danda'u. Hin danda'u. Haruma nagahee dhugaa dubbachuuf lakkee hin beeku dhugaa. Hin beeku. Kuni akka billaancoo lubbuu fiigdu ijoolleen tapha seeti jedhu sana wal fakkaata. Akkas jechaan garbittii hojiidhaaf tattaafattu yookiin immoo milkaa'uu fi ariifattu wayii namni yaada akkas taati yaada ishii cannaqamti waan jedhee yaadu wayii fakkaata gaa. Akkasitti yaada. Garbittii lubbuu fidduu ollaan colleedha se'a. Akkas jechuuni ollaan bultee beekaa akka abbaatti beekaa. Akkas jechuuni garbittii collee fiddi jechuun collee jechuuni
waan isin tattaaffatteetiin hojjatteetiin jijjiiramuuf deemtu tokko ollaan akka waan isin qabduutti yaadaa jechaadha. Akkas natti fakkaata. Garbittii lubbuu fidduu ollaan colleedha se'a. Gaaddidduudha. Lakki hin arganne mee yaala. Arraba laata? Bakka ishee. እሺ ባይ ገለቶማ ስነረ ገለቶማ እሺ ገዳ ገለቶማ እሺ Galatooma sinillee. Eshi galatooma jechi eshi. Galatoom fayyatai horii bul. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa qophii keenyaan waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdanna. Gaaffiiwwan namoota gaafachaa turre muraasa isaa deebisuufan yaala jechuudha. Jalqaba irratti kan gaafanne maakroo ikoonoomii jechuun maal jechuudha jennee hiikaasaa gaafannee turre. Maakroo ikoonoomii jechuun dinagdee waliigalaa biyyaa jechuudha. Gaaffiin keenya inni taan immoo akka carraa ta'ee biyya kana bulchuudhaaf osoo carraa isaa argattee maal goota jennee namoota gaafannee turre. Fedhaa mataa isaanii nutti himaniiru namoonni adda addaa jechuudha. Akkuma isin beektan akkuma bifni keenya garagara ta'e fedhi keenyaas hawwiin keenyaas adda addaadha jechuudha. Fedha mataa isaanii maal gochuu akka barbaadan biyya kanaaf nutti himaniiru jechuudha. Gaaffiin keenya inni taan immoo mammaaksa Oromoo hiikaasaa akka nutti himaniif gaafannee turre. Jaarsi du'uu ka'ee sin abaariin daa'imti bor guddattu sin jibbin hiikaasaa nutti himaa jennee gaafannee turre. Namoonni isa kanas hiikaa mataa isaanii akkaataatti hubatan nutti himaniiru jechuudha. Inni taan immoo garbittii lubbuudhaaf kaattuu ollaan colleedha se'a jennee hiikaasaa gaafannee turre. Isa kanas yaada mataa isaanii ofii isaaniitii akkamittiin akka hiikkatan hiikaa kan mataa isaanii nutti himaniiru jechuudha. Isinis mana keessan teessanii hiikaasaa kana ta'uu danda'a jechaa nu waliin turtanii bashannanaa nu waliin turtii keessan akkasiin taasistan abdii guddaa qabna jechuudha. Qophii keenya ammas barnoota kan torban kanaaf qindeeffannee asuma irratti xumurra. Torban qophii keenya ammas barnoota kan biraa qabannee aga walitti deebinutti torbanni kun torban nagaa, torban gammachuu, torban jaalalaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Nagaan nuuf tura. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee.